Namni dadhabaan nama akkamiiti? Namoonni dadhaboo ta'an namoota dhuunfaa ofiitti amanamummaa gadaanaa qaban, ofitti amanamummaa hin qabnee fi yeroo baay'ee namoota biroon dhiibbaa irra ga'anidha. Laafaa ta'uun amala kee fi hariiroo kee irratti dhiibbaa hamaa geessisuu danda'a. Mallattoo namoota dadhaboo keessaa dubbii isaanii irratti ofitti amanamummaa dhabuu, salphaatti to'atamuu fi gocha isaaniitiin murtoo dhabuun beekamoodha. Akkaataa isaan itti of dhiyeessan irraa nama cimaa fi nama dadhabaa adda baasuun salphaadha. Namni cimaan nama gatii guddaa qabu jedhamuunis beekama. Akkaataa of qopheessan irraa kan ka'e salphaatti namoota biraatti kabajamaa fi ulfaatamaadha. Mallattoo namoonni dadhaboon agarsiisan keessaa muraasni kunooti. Tokko, yeroo hunda tolee baay'isu. Namoonni dadhaboo ta'an yeroo baay'ee akkaataa jireenya isaanii irratti ofitti amanamummaa waan hin qabneef karaa namoota biroo fi waan hojjetan jedhan hunda dhaggeeffachuu fi hordofuu yaadu. Akka namaatti ofirratti amanamummaa qabaachuu qabda. Hordofaa ta'uu hin qabdu. Maaliif gaaffii jedhu of gaafachuun ofiin gaggeeffamuun yaala. 2. Yaaluu irraa of qusatu. Kanaafidha dubartoonni dhiira milkaa'inaaf of kennu kan jaalatan. Sababni isaas qormaata ol ba'anii waan deemaniif baasiin maaliyyuu yoo ta'e itti fudhate ni injifatu. Namoonni dadhaboon garuu yaaluu ni sodaatu. Gaaddidduu isaanii keessa dhokatanii hanga qormaanni sun xumuramutti eegu. 3. Nama biraa gammachiisuuf hanga dhamahan ofiif hin dhamahan. Namoonni dadhaboon yeroo hunda namoota biroo irratti hirkatanii argamu. Kana jechuun ofii isaanii caalaa nama gammachiisuuf ga'umsa qabu jechuudha. Namoonni ciccimoo ta'anii fi sodaa tokkollee hin agarsiifne yeroo hunda karaa itti of fooyyessuu fi jireenya isaanii hamma danda'ametti salphaa fi of danda'e itti godhan barbaadu. 4. Carraa isaaniif dhufe amanuu dhabuun nama biraaf dabarsu. Namoonni dadhaboo ta'an sadarkaa fi jaalala isaanii irraa kan ka'e nama waaqeffachuun beekamu. Kunis namummaa fi hariiroo isaanii balaadhaaf saaxiluu danda'a. Waa'ee ofii isaaniitiif baay'ee ofitti amanamummaa kan hin qabnee fi yeroo hunda namoota muudaa hin qabne jedhaman fudhatan irraa kan hundaa'an yoo ta'u, akkuma namoota beekamoo dinqisiifatan. Akka nama cimaa sodaa dhabuun sitti dhaga'amuu fi sodaa kee fudhachuu ofitti amanamummaa ijaaruu qabda. Sana booda wanti hundi akka karoorfametti ni deema. 5. Hiriyaa dhugaa hin qaban. Namoonni dadhaboon akka dhiirota beektati hiriyoota dhugaa hin qaban. Garuu sammuu dadhabaa wal fakkaatuun marfamanii jiru. Obbolummaa dhugaa ija jabina nama tokko akka guddatu gargaaru wajjin kan dhufu si'a ta'u, ija jabina sun immoo wanta dhiira tokkoon barbaadu malee sammuu dadhabaa fi xuraa'aa tokko miti. Akka namoonni biliyeenerootaan marsaman namoota aangoo qaban kanneen akkuma guddachaa deemtu si gargaaraniin marfamuu qabda. 6. Murtee ofii isaanii qabaatan. Dubartoonni nama itti gaafatamummaa fudhachuu danda'u ni jaalatu. Sanaan dhiira seera fi qajeelfama mataasaa baafachuu danda'u haalan fedhu. 7. Araada poornoogiraafii baay'isu. Araadni poornoogiraafii mallattoo nama dadhabaa ta'ee mul'atudha. Mallattoon kun sammuu nama dadhabaa kan ijaaru yoo ta'u, sababoonni kun tokko dhiira irratti dhiibbaa hamaa kan geessisan yoo ta'u, hariiroo durba tokko waliin qaban balleessuu danda'a. Miidhaa poornoogiraafiin dhiira tokko irratti geessisu: miira gadhee, jireenya keessatti xiyyeeffannoo gaarii dhabuu, muukuu hamaa, dandeettii keessoo kee balleessa, hawaasummaa akka namatti ulfaatu taasisa. Ofitti amanamummaa kee akkasitti ulfaatu taasisa. Aggaammii ni dabala. 8. Salphaan to'atamu. Namoonni dadhaboon salphaatti mookfamuu yookaan to'annoo yaadaa jala galu. Sababni isaa haalaan dandeettii isaanii beekuu dhabuu isaaniiti. Yeroo baay'ee namoota aangoo qaban fakkaataniin fayyadamuu yookaan bitamu. 9. Namni dadhabaan dubbii isaa hunda shakka. Yeroo baay'ee dubbiin nama dadhabaa yookaan nama cimaa ta'uu isaa mul'isuu danda'a. Nama dadhabaa dubbii isaa irraa adda baasuun salphaadha. Haasawaa isaanii ofitti amantaa akka hin qabne kan agarsiisan yoo ta'u, yeroo baay'ee mallattoo kanaan tuffatamu. Kabaja dhabuutu isaan mudatallee. Namoonni waliin
Yeroo dubbattu ofitti amanamummaa kee agarsiisuun ofitti amanamummaa cimaa akka qabdu kan agarsiisuu fi namootaaf aangoo kan kennudha. 10. Dubbiif jarjara. Jechamni durii tokko akkana jedha. Kutaa keessaa inni sagalee guddaa dhageessisu inni dadhabaadha jedha. Yeroo waa'ee ofii keetii baay'ee dubbachuu yookiin waan tokko of jajuu jalqabdu ofii keetii fi namoota naannoo kee jiraniin amanamummaa dhabuu fi dadhabaa ta'uu kee agarsiisa jedhama. Kana jechuun callisaa fi dhoksaa ta'uun kee gatii akka namaatti qabdu akkasuma hariiroo kee fooyyessuuf gargaaruu danda'a. 11. Waan baruu hin jaalatu yookaan waa baruu hin jaalatu. Namni beekumsa barbaadu kamiyyuu of fooyyessuuf iddoo guddaa kan kennu yoo ta'u, hunda caalaa immoo dadhabina tokko akka hin agarsiifne falaasama guddaadha. Barachuun amala jireenya keessatti isa hunda caalaa barbaachisaa ta'edha. Ogummaa guyyaa guyyaa ta'uu qaba. Barumsi jireenya keetiif kaayyoo ifa ta'e kan horatu yoo ta'u, waan naannoo kee jiru hundaaf hiika kenna. Dadhabaa qofatu ogummaa fi beekumsa haaraatti madaquu dida. Kanaafis nama gatii guddaa qabuun wal bira qabamee ilaalamuu hin danda'u. 12. Namni dadhabaan baay'ee of agarsiisa. Namoonni dadhaboo ta'an sababa ofitti amanamummaa dhabuu fi ofitti amanamummaa gadi aanaa isaaniitiin baay'ee of agarsiisu.